Godina Jimmaatti waggaa sadiin dura aanaa tokko lafa hektaara 30 irratti tokko jedhee kan eegalee hojiin qamadii jallisii boonee yeroo ammaa dachaa hedduun dabalee lafa hektaara 200 qaqqabeera. Sadarkaa godinichaatti torbeen kun torbee facaasaa jedhamee aanaalee hundatti facaasaan qamadii gaggeeffamaa jira. Guyyaa kaleessaas jilli hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetu Gammachuun durfamee aanaa Deedoo ganda Waaroo Kolobootti facaasaa qamadii boonee jalqabsiiseera. Aanichatti guyyaa tokkoon qofa lafa hektaara 6,500 irrattidha qamadiin kan facaafame. Qonnaan bultoonni aanichaas bara kana misooma qamadii jallisiif qophii gahaa taasisuun facaasaa eegaluu isaanii dubbatu. Qotinni qamadii bara lanaa kanaan duraarraa baay'ee wayyee kan qabudha. Qamadii kana qotuun immoo bu'aa baay'ee hin qabaata. Isa kanaan duraatiin jijjiirama guddaa kan fidedha. Kanaan dura haala kanaanis qophiin haala kanaan qophaa'ame hin jiru. Gara fuulduraatti biyya biraatiif iyyuu akka haala ergamuuf gochuudhaaf yaale kan akka biyyaatti illee. Godina Jimmaatti hojiin misooma qamadii boonee kilaastara 6,000 oliin misoomaa jiraachuu kan eeran itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa obbo Maammar Xaabbaa Fixaan karoora bara kana qabamee lafa hektaara 200 keessaa lafa hektaara 100 fi 20 irratti facaasaan qamadii akka gaggeeffame ibsu. Bara kana lafa hektaara 200 kan nuti qotuudhaaf karoorfanne sana keessaa naannoo lafa hektaara 200 fi tokkootii oli qophii maasii yeroo ammaa kana xumurreetti kan nuti jirru. Lafa hektaara kanadhaa kana dabalatee lafa hektaara 100 fi 20 ol yookaan parsantaa 60 ol kan ta'u yeroo ammaa kana facaasa isaa raawwanneeti kan nuti jirru. Qonnaan bultoonni godina Jimmaa teekinooloojii qonnaa guutuun hojii misooma qonnaa raawwachaa jiru kan jedhan obbo Maammar Xahan hojii qamadii booneef tiraaktara 492 fi paampiin bishaanii 4,400 ol qonnaan bultootaaf raabsamuusaa himaniiru. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetu Gammachuun bara kana sadarkaa naannootti lafti hektaarri miliyoona 1 qamadii jallisii yookaan booneen kan misoomu ta'uu dubbatu. Bara kana lafa hektaara miliyoona 1 kan ta'u qamadiidhaan uffisnaa jenneeti kan bona kana keessatti karoorsanii hojjechaa jirru. Kana galmaan ga'uudhaaf aaldureewwan barbaachisaa ta'an hundi isaanii xumuramanii qonnaan bulaan keenya leenjii fudhatee ogeeyyiin keenya leenjii fudhatanii kennanii gara hojiitti galamee yeroo ammaatitti bifa baay'ee boonsaa ta'een hojiin kun gaggeeffamaatti deemaati kan jiru jechuudha. Yeroo ammaatitti lafti hektaarri 600 fi 30 kan ta'u qonni isaa gaggeeffamee jira. Kana keessaa lafti hektaarri 300 fi 50 ol kan ta'u immoo facaasa isaa gaggeessinee jirra jechuudha. Ganna darbee naannoo Oromiyaatti lafti hektaarri miliyoona 1.7 ol qamadiin misoomuu kan himan obbo Geetuun oomishni kuntaalli miliyoona 62.4 ol akka irraa abdatamuu eeraniiru. Oomisha waliigalaarraas kuntaalli miliyoona 15 gabaa biyya alaatti kan ergamu ta'uu ibsu. Oromiyaa keessa qofatti miliyoona 100 ol yoo misoomsuu ta'e naannoleen biraatis haaluma sanaan hojii isaanii hojjechaa jiran isaanis akkasitti ni deemanoo ta'e Oromiyaan shakkii tokko malee lafa daballeen oomishtummaa daballeen kan gannaatis kan bonnaatinis daballeen yoo fudhannee tolaallu kuntaala miliyoona 15 fi isaa ol kan ta'u qamadiidhaan ekspoortii gochuu hin dandeenyaa kan jedhu qabannee deematoo jirra. Kun immoo qabatamaadhaan mul'achaa kan jiru jechuudha. Hojii misooma qamadii booneen hanqina bishaanii akka hin mudanneef bara kana paampii bishaanii 14,000 qonnaan bultootaaf raabsameera kan jedhan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetu Gammachuun waliigalaan naannichatti paampiin bishaanii 40 ol misooma qamadii jallisiif hojiirra oolaa akka jiru himaniiru. Obbo Geetuun qamadii oomishuun qofti gahaa miti karoora qabameef ooluu qabaas jedhaniiru. Oomisha oomishuu qofti galtee miti gahaa miti. Oomishti kun qaama bira qaqqabuutu irra jiraata. Hawaasti keenya magaalaa nyaachuutu irra jiraata jechuudha. Qamadiin nuti oomishnu irra argachuu gatii madaalawaa ta'een argachuutu irra jiraata jechuudha. Qonnaan bulaan keenyas dafqee waan hojjetu kana gatii madaalawaa argachuutu irra jiraata jechuudha. Gatiin uummallee ol argachuun nurra hin jiraatu. Hundi keenya bakka jiru irratti waan nuuf mallee ol argachuun irra hin jiraatu. Kana keessatti qonnaan bulaan keenya rakkoo hin qabu. Rakkoo kan qabu daldaalaa, faddaalaa jidduu kana keessa deemee qonnaan bulaan keenyas kan irraan fayyadamu faddaalaa fi daldaalaan qofti kan irraa fayyadamu gabaan artifishaal ta'e uumamaa jira. Kunis irrachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf miidiyaanis kan nu deeggaruun irra jiraatu jennee nuti kaasu.